hajjiin qabame mana seeratti dhiyaatee mana hidhaatti jira ol darbeetiin jira seera biratti dubartii jaamuun hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya kan islaamaa fi kan kiristaanaa bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan ramad isin haa ga'u nagaa jirtu fayyaadha. Egaa bakkuma jirtanitti nagaa nu ta'a isin jaalanna. Baga nagaa taatan nutilleen baga nagaa taane isinis baga nagaa taatanii isin nagaa ta'uun nuufis nagaha. Kanaafuu har'a maal qabattee dhufte jechuu keessanii nafu har'a gaawwanni qabadhee dhufee dhimma tokko ka biyya amma nuti jiru kana keessatti deemaa jiru akka malee garaa nama nyaatu tokko dhimmi sunillee dhimmu obboleeyyan teennaati. Isaanillee dhimma jidduu waa'ee dhimma amma deemaa jiru kan namni bartuu quba qabu dhimma haadha sabboontuutii fi hajjii akkasumatti ammallee mootiyyuu Abdii Sa'idiin jarri kun dhugaa yoo dubbanne Abdii fi hajjiin nama akka gaariitti walitti dhiyaatu. Sa'idiilleen namuma isaanitti dhiyaatu. Garuu akka gaariitti Abdii fi hajjiin nama akka gaarii walitti dhiyaatu nama Abdii waan hajjiin dalagu beeka hajjiin waan Abdii dalagu beeka akka gaariitti wal beekan. Haati sabboontu immoo miskiittiin rabbii kadhattee mucattii tana naa galchaa jettee kadhattee ilaa har'aatti kadhachuu jirte akkuma namni marti gabbaatee akka namni dhaga'u yoo namni malleen jiraatee akka manguddummaatti illee jidduu kabuu taate jettee gabbaatee qaata hajjii kadhattee mucattii naa galchii jettee ni kadhachaa turte jechuudha. Hajjiin kun yeroo mara wama bareedaa hin dalagu. Mee dubartii fuudhee maalirraa dhoysa eessa geessa akkuma aadaa Oromootitti illee jirana yoo jaalatte intala tana yoo akka jaalatu taate jechuudha. Hajji fuutee awwaaltee haga si kadhatan odoo hin taane nuti akka duraan beeynutti akka aadaa Oromootti akka ilma arseetitti illee akkuma Oromootittu intala takka hoggaa fuutee nama jalaa dhoysite takkaahuu buttaan waa jennu takkaa nama jalaa jaalattee dhoysite haa jennu. Yeroo nama jalaa dhoysitu manguddoo ergattee intala tanan barbaadina na bira jirtii na bultee jedha jaarsi. Manguddoon namatti dhufee na bultee na bira jirtii hin barbaadinaa siin jedha. Gaafa kana warris yoo fedhe aara yoo fedhe jaalata eega manguddoon dhuftee intalli teessan na bira jirtii na bultee mana kiyya jirtii hin barbaadinaa siin jedhe hin barbaaddu. Feetu aaruu baadhu. Ati kanas hin goone akka waan tuffii wayii fuutee intala namaa dhoysitee irra taa'uun kee kuni akka namichi jedhe sani sa'ana okolee diddee okotee diddaa jedhama maaksa Oromooti beektanii. Okolee diddee okotee diddaa jennaan yoo dhaluu didde dhaltee yoo aannan bahuu didde okotee diddaa jechuun qalamtee nyaatamuu diddaa foon kee oyitee seenuu eeqatuu waan jedhamu jechuudha. Hajji si kadhatanii ilmoo teena nuu galchi tanu jalaa awwaalte takka as deebitanii sabboontutuu dhabamsiisee jettan takka haadhuma sabboontutuu dhabamsiisee nutti taphataa jettan amma gaafa namni si kadhatee kabajaadhaan kootu mucayyoo tana mana nuu galchii jedhanii si kadhatan hin diddee bar. Abdiilleen osomaa beeku waan kana keessaa dhibbaan dhibbatti harka qaba abdiin. Maaliif yoo jettan abdiin hajjii wajjiin dalagan wajjiin oolan wajjiin bulan wajjiin galan wajjiin nyaatan dhaabanni deemsi isaanii takka waan hajjiin dalage kana abdiilleen akka gaariitti beeka. Akka nama haadha sabboontuu gargaaruu fakkeessee asiin hajji abdiilleen asii callise. Huma isaatuu nuu galuu didee jechuudha. Namni tokko immoo yoo waa jidduu namaatitti galte rakkoo wayii uumamte gaa. Hajjii fi haadha sabboontuu jidduutti rakkoo galtee miire haadha sabboontuu mucattii situ dhoysee siin jettee ni miire. Abdiin gaafa kana manguddoo tahee yooma gara hajji illee ka jiraatu taate
hajjii mucattii tana dho'isuu keessaa harka hoo qabaate haadha sabboontuu bira dhufee manguddummaan isin ilaalla mucattiin nu bira jirti jechuu maaltu dhooke kana guutuu isaa akka waan tuffii wayii fakkaatee haati sabboontullee akkasitti iyyitee namni jalaa dhagahu dhabame Sa'idilleen biyyuma kana keessa jira hin dhagaye haasaa kana haasaa deemaa jiru kanas ni dhagaa waan ta'ellee ni beekaa ni argaa gabbahee manguddummaa osoo hin qabin cal'isanii amma iyyitee calliftii wayii waan jedhamu wayii na fakkaata fuudhanii ilmoo namaa dho'isanii gaafa mootuyyuu murtiin laafaa muran jabaadha qabdii jedhan isin amma dura hajjiin kun amma dura dhalaa namaa tara taan asitti maal godhee itti taphachaa turte jabaan gaafa tokko immoo sii baha haati sabboontuu fuutee osi kennite siite Miriam bareedan si galchite mammaa isi kareefillee sa'ana okolee diddee okotee diddaa ka jedhe sun kan meegaa har'a warri gaafa durii yoo haati sabboontuu akkasii hiitee mucattii tana naa galchaa jettee isin kadhattu cal'istan suni har'a immoo akkamii dhayxanii hajjii hidhaa baasuu eddarre hidhamee mire hiitee biraa sabboontuu kaleessa hiitee biraa galte mee haa borummoo akkam jettanii dhayxanii hajjii hidhaa baasuu eddan isin laallaa mire akka isin itti baaftan kanaaf hajjiin akka namoomattillee akka ilma namaa tokkos akka safoomamattillee wanni inni magaalaa kana keessatti dalagaa jiru ka'uusarra hajjii wanni kun bareedaa miti irraa dhaabbadhu akka hiriyaattillee jechaani turre jechuudha. Namaan dhageessu miire of dhageessa mee har'a dhiira dhuftee mana hidhaasanii gassi fuutu. Egaa biyya kanatti ni beetanii biyya arabaatitti mirgi dhiiraa yoo hanga feete mirga qabaatte hin dalagu kee ka dubartiitu dalagata dhalaa siimatteetu dalagaa jechuudha. Kana mara odumaa beektu diddee ofii keetti harka of kennite waan ati ammaan dura dhala irratti dalagaa turte tuyyuu sirratti dalage. Hantuunni deemee waggaa asalli ga'u jedhan adurree afaan arraabaa jette Oromoon. Adurree afaan arraabaa jedhan. Dhayxee yoo si kaasu haadha sabboontuu harka buutee akkas taate. Ammallee kaluu jirtanii warroonni akka abdii akka Sa'id warri hajji dhiyaatan koottaati dafaa odoo mucaan kun murtii biraa keessa seen biyya kanatti qaldiin hin jiru laal. Tamaam eega isiin awwaaltee na jala awwaale jettee dubartiin himatte ragaa hedduullee sirratti hin barbaadan. Warri duraan ati irratti taphataa turte sunillee amma sirratti gadi yaa'u malameebi mee koottaa gabbahaati kaluu jirra. Abdii Sa'idii haadha sabboontuu kadhadhaati irraa dhaabaa mucaa kanarra odoo dubbiin gara biraatitti hin deemne diina harka seenanii diina harkaa ba'uu ni ulfaata osoo dubbiin hin jabaanne koottaa manguddummaa haadha sabboontutti dhufaati haati sabboontuu isin haa diddu yoo isin diddellee dhugaa isin didde leesh maaliif jira gaafa isin akkasii iyyitu sammee hin dubbatiniiti lash jedhii nutu si ilaalaati mucaa kana nu gaafataa yoo dhabnee fi yoo argineefuu yoo innuu didee nu amanuu kan hiduu taate nulleen si wajjiin gabbaaneeti tarkaanfii ati fudhattu kana fudhatta mootummaan si qabsiisaa jechaa turte ati sabboontuu himtee akka gaarii dubbattee gabbaattee waan gootu goote isin immoo gaafa san calittanii ilaaltanii har'a kenoo gaafa hin dhosseen hoo akkam taatarree mee akkam gootan hin jiru kaa furmaan ni jiru koottaa nuti isin boodaan jirra mana muka biyya jiruun ijaaranii jedhanii nuti amma abdiif Sa'idiin of dura laalla osoo isin jirtan dhaynee manguddummaa qabnu leesh maaliif yoo jettan isintu obboleeyyan keenya gurguddoodha hangafa keenya abdii fi Sa'id hangafa keenya hajjiindeen akkuma sanittuu hangafaa isin jechaanii turre miree har'a rakkoon tun deemtee isarra galte Sa'idii fi abdiin dhaqaati haadha sabboontuu gaafadhaa mucaa kan akka achii gabbayee furmaanni godhamu godha yoo isin didde nutilleen isin maddii jirra walumaan laal furmaanni jiru isa kanaan isiniin jedha itti yaadaatii akkanatti fuudhanii diinatti wal kennanii ol galanii taa'ulleen bareedaa miti ofuma walii wayyaa mucattii dhokatte sanillee isa kadho isee yoo akkuma jenne abdiin waan kana quba qabaatee jedhe malee mucattiin tunuu inni biraa hiitan mana namaatitti beelan du'uun mala inni kunillee diinatti kennanii diina wajjiin
harka wal qabuun ulfaataadha. Mee ufuma kennaa harka wal qabu ufuma kennaa wal miidhu ufuma kennaa wal dura dhaabbachuu wayya. Dhaamsi kiyya amaanaa isiniin jedhu abdii fi sa'id dhaqaatii haadha sabboontuu kadhadhaatii manguddummaa fixaa dubbii tana manguddummaa fixaa. Yoo manguddummaa fixuu baattan dubbiin tuni jabduudha isiniin jedha. An akka kiyyatti dhaamsa kana dhaamuu barbaade gara nyaate namni hedduulleen irraa haasa'ee jira. Anilleen gahee kiyya maan baannee hiriyyummaa fi biyyummaan oromummaan yoo amma waliin dhaabanne mucaan kun gaafa kana daran miidhame akkam taanaa waan jedhu nutti dhagame kaluu jirra. Kaleessa hidhamee har'aa boru keessatti dheexxanii manguddummaa yoo qabdan taate dubbiin furmaata argachuun malaati. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isinillee bakkuma jirtanitti dubbiin tun dubbii jajjabduu fakkaatti. Biyya kanatti mootiyyuu namni dubartii mormee fi namni mootummaa morme tokko jechuudha. Mirga dubartii biyyi kanatti biyya arabaatti namni martuu ni beeka akka biyya keenyaa sanii miti. Waan dubartiin jette ni deemti. Kana waan ta'eefi Sa'idii fi abdiin koottaa manguddummaa dhaabbadhaa. Yoo dubbiin kabaja baatu taate manguddoon hedduu biyya kana keessa jira. Oromoo hedduu magaalaa kana keessa jira. Akka dubbiin manguddummaan qabamtu godhaatii fi xaatii hajjilleen amma booda of arge fakkaata. Tamaam akkasitti dhaqaatii amaanaa isinitti haa ta'u haadha sabbootutti manguddummaa irraa fuudhaatii mucaa dhaqaatii baasaa furmaata jiru eegasii akka manguddummaatti gattaa alaala. Namni magaalaa kana keessa jiru manguddoon namni nurra guddaa namni yaadaa waa mara beekullee hedduudha. Sa'idiif abdiin akkasitti dubbii kana yoo xumurtan xumura. Nuti mootuyyuu yoo isin calleessanii teessan gabbaanee xumuruuf qophiidha isiniin jenna. Odoo isin jirtan gadi baanee waan dandeenu jechaafi akkasii dhaamsi kiyya kun isin bira gaa jedheetiin abdadhaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya bakkuma jirtanitti isinilleen du'aayii godhaatii rabbiin qabbanaa buusuu isiniin jenna. Hanga immoo odeeffannoo biraati boruuf iftaan maaltu jira jennee qorannee walitti dachaanu nagaan nu turaa isiniin jenna. Baay'ee baay'ee.